hoggaa gara Harargee Baaleef Salaalee deebne kana suuraalee maxxansitu hunda irratti komentii jala seentanii yoo laaltan dubartoota nu faarsisu tokko dhagarre kanu abaaru malee si kaafaa'ooni koongirensii federaalawaa Oromooti moo koongirensii federaalawaa dhiirota Oromooti nuun nu waraante qeeyni sun jechu nu dhukkubsite maa nu dhukkubsite beeytu dhugaa waan of keessaa qabduuf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaafa dhalatteerra bara Maccaa Tuulamarraa bara Afran Qallootirraa bara sochii Baaleetirraa kaasee dubartoonni keenya utubaa qabsoo kanaa akka turan adda durummaan keessatti hirmaachaa akka turan aarsaa wareegama dachaa kafalaa akka turan warri qabsoo keessa turanii beekaa jechuudha. Qabsoo gama hidhannootiin godhamaa ture keessatti sirnoonni nafxanyaatis ta'ee sirnoonni wayyaanee ka hoggaa maqaan dha'uudheessaa turan ka akka Jukii Bareentoo fa'aa ka akka Raggaatuu Rooboo fa'aa qabsaa'ota beekaman ka osoo hin beekamin garuu dirree waraanaatti kufan ka osoo hin beekamin garuu sababa abbaan isaanii obboleessi isaanii abbaan warraa isaanii qabsoo keessa jiraateef rakkoo guddaa keessa turan kumaatamaan lakkaa'u. Qabsoo biyya tanatti dimokiraasii babal'isuudhaaf bilisummaadhaaf babal'isuudhaaf godhame keessatti waanuma galmaa yoo dubbannu taate yeroo duraatiif seenaa biyya kanaa keessatti qabsoo godhuudhaan namni du'a itti murame dubartii Oromooti. Asli Oromoo jaaniin jechuudha. Warra qabsoo ummataatiif qabsaa'anii dararaan hedduun irra ga'e kan isin beeytan kan namni hedduun beeku keessaa warri akka Dr. Kuwee Kumsaatii fi Elfinesh Qannoo rifeensa isaanii goggogaa irraa haadan hin dagatinaa. Kanaaf shoora dubartoonni qaban kana osoo beeynu hoggansa keessatti garuu hoggansa jaarmaalee siyaasaa Oromoo keessatti qoonni dubartoota qooda rabbii ka shantamaa san dhiisi hirmaannuma guyya guyyaan goonuu keessatti dubartoonni gahee guddaa hin qaban qeeyni jedhu qeeqa nama birattis lafarrattis samirrattis rabbi birattis seera birattis dhugaati jechuu akkasii miti. Kanaaf guyyaa dubartoota addunyaa kana waggaa kabajnu callifnee harka dhawuu hin barbaanne. Warri faranjillee nu gaafata akka Profeesar jedhetti ta faranjii qofaafi miti ta dhugaa qabsaa'ota ka dhiiga qabsaa'ota ta haqa qabsaa'ota ta oromummaa waliin qabnu san sila dhiiroo dubaroo wanni obboleeyyan keenya dubartoota paartilee siyaasaa Oromoo keessatti sadarkaa hoggansaatti ba'uu isaan dhoorge maali? Badii jaarmayoota siyaasaati moo badii haala siyaasaati moo dadhabina kenna moo dadhabina isaaniiti waliin mari'achuu waan barbaanneef arra paanalistoota isinii affeerree jirra. Paanalistoonni kun mataa isaaniitiin warra beekamtii beekumsa dandeettii guddaa qabu waggaa affeerruus dhimma kanarratti kallattiidhaan hojjechaa waan jiraniif san qofa osoo hin tahin hogganni nuun mala waggaa jedhan kootaa osoo hin tahin dandeettii agarsiisuu warra danda'an akka tayaatti